Harkafuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenya isin qaqqabudha. Hayyeen daawwattoota keenya guyyaa har'aa naannoo Hoteela Internaashinaal Ililliitti argamuudhaan fiilmii Daboo Dabaa kan aartist Daanyee Oliidhaan hojjetame eebbisiisuuf asitti argamnee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Waliifi waliin marmaari falmii biyya kee baraari. Kanaafu ajjeefamuu qaba. Akka isin waliin hin jirre sanan beeka. Jawaab godhaniif eenyutu seera? Qarqaaru dadhabuutif immoo baay'ee ifama. Hin ulfaatu. Aangoon qaba jedhanii nama nagaa jireenya dhuunfaa. Giiftii koongoowwamii sooressa hunduma taamata. Nan beeka. Jabaa ta'uuf jabaachuun dirqama akka ta'e. Biftutia if duran sikaba dawiti Maal? Bara namoo jedhe seexanni harbuurraa kufe. Yeroo muraasaanaaf kennite sifan deebisa. Waamalee manni naaru jedha Oromoon yeroo mammaaku. Isinumtiyyuu kan Daboo Dabaanatti baatan iyyuu Omatu kuyyuu beeku. Maradu frapalagatu bare nani damasif nuna baddesan badda jira kagosu jala ontisani nani damasif nuna badenu faya iriye jortu nama goti yani nani damasif nuna akka jorella gaya uborisu nagatam bare nani damasif nuna akkambo esi maradu frapalagatu bare baddesan badda jira kagosu jala ontisani nani damasif nuna badenu faya iriye jortu nama goti yani kacha walina manne sambaleta jida borafanne mekamin if duran sikaba dawiti Beeyti Irranaan jedhama kanan dhufe Amborraa. Amborraa mee fiilmii kana keessatti taatoo taatee hojjetteetti natti fakkaata. Mee maal bakka buutee hojjette? Taatoo ta'een hojjedhe aktariidha. Aktarii dubartii jalqabaa ta'eetiin yaada fiilmicha keessatti. Fiilmichi baay'ee dansaadha namatti tola. Guyyaa irraa akkuma argaa jirtan eebbarra jira jechuudha. Mee kanaan dura hojjettee beektamoo? Kanaan dura muuxannoo fiilmii kiyya jalqabaati. Ni yaala. Aartii baay'ee jaaladha. Gama Oromiffaan fiilmii aartii Oromiffaan afaan Oromoo dalaguu baay'een barbaaduu fi yeroo jalqabaatti fiilmiin ani dalagee fiilmii Daboo Dabaa kana jechuudha. Akkuma maqaa isaatirraa hubachuu dandeenyutti fiilmichumtuu maqaan isaa Daboo Dabaa jedha. Daboo Dabaa jechuun yaa waan of keessatti qabu ni beekna. Akkuma maqaa isaatii Daboo Dabaa jechuudha. Yoo laalte moor jaalladha. Achirratti dhiyaate nama gaarii moo nama hamtuu taate hojjette?
nama gaariidha. Just nama gaarii ta'eetu nu jedhe malee hamtuu ta'eeti miti. Kaarakteraa nama gaarii naa kenname. Kaaraakterri yeroo sitti kennamu yeroo tokko tokko ni ulfaata. Ati amala keetii fi kaaraakterri yeroo tokko tokko wal simuu qabaami. Yeroo sana mooruu hojjechuu dandeessa. Yommuu kaarakterichii fi ati wajjin deemuu baattan isa fiduudhaa fi dhama'uu qabda jechuudha. Aktarii jechuun kaaraakterii si kenname san seeraan fiixaan ba'uu jechuudha. Fakkeessanii mul'achuu yookaan fakkeessanii waan sana hojjechuu jechuudha. Kiyya gara fuulduraatti akka fiilmiin industiriin afaan Oromoo babal'atu gochuu keessatti miira olaanaa qabaadhee natti tolu yookaan ijoollee naa gadi jiranillee jajjabeessuudhaani wantoonni guutamniif yoo jiraatanii baandiiwwan jajjabeessuun afaan Oromoo guutuu aartii kan jedhame jajjabeessuu wal cinaa dhaabbachuuni akka inni beektu fiilmiiwwan industirii Itoophiyaa jedhamanii siinimaa irratti mul'atan afaan Oromoo illee guddisuun ni danda'ama. Sanii fi tokkummaa nu barbaachisa jedhetti nama. Tokkummaan waa mara waa hunda tokkummaa jechuun hundee keenya tokkummaa jechuun anifati yoo wal taane waa gochuu dandeenya yoon qophaa kee ta'e homaa gochuu hin danda'u waan ta'eef tokkummaan humna isa jedhutti naaf haa qabamu jechuudha. Mee namoota akka kee fiilmii hojjechuu barbaadanii fi mee ergaa kamii dhaamtaaf? Namoota akka kiyya fiilmii hojjechuu barbaadanii fi gama naannoo isaaniitti hin jiraamte ati aartii si keessa yookaan dandeettiin si keessa jiru ni ba'a yeroo tokko tokko namni waan sirraa jaalatu qabaachuu danda'a. Waan dandeettii keessaniin dhoksina jechuun barbaada. Ani ni sirbuu ragaduu hin danda'a taanaan wanti afaan Oromoo gadi baasuu qaba jechuudha ragada kiyya sanaanii afaan Oromoo san akkatti shawaan ragadu akkatti wallaggi ragadu akkatti harargeen ragadu agarsiisuun qaba jechuudha. Kanneen arsii kanneen biroollee jechuudha. Sanii fi tokkoon keessan nama biraa gadi qabootoo hin taane ol kaasuudhaan wallaggi shawaa ol kaasuun shawaa wallaggi ol kaasuun arsiillee akkasumatti sadanuu wal taane waliin bareennaa jechuudha. Yaadaan alaatteef guddaa galatoomii. Hayyee galatoon ulfaadha. Fiilmii daboo dabaa jalqabumaa kaasnee ilaalee turre wajjin ilaalaa turre fiilmiin kun fiilmii bareedaadha jedhee yaadan sadarkaa fiilmiin Oromoo irra gahe hamma tokko ni agarsiisa jedhee yaada maaliifi fiilmii yeroo kaan fiilmonni afaan Oromoo kun magaalaa baqatu beektaa keessumaa magaalaa Finfinnee kan baqatu fiilmiin kun immoo kanarratti xiyyeeffatee hojii hamma tokko jechuun hunda ta'uu baatus hamma tokko fooyyee industirii fiilmii Oromoo keessatti fooyyee wayii ni agarsiisa jedhee yaadaan. Fiilmiin kun gaariidha. Fiilmiin keenya hojjetamee sadarkaa hoteela mataasaa kireeffatee akkana birrii kaffalee itti agarsiisuu irra ga'uun baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tolas garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf ni hafa wal bukkee dhaabachuutti hafna beekta baay'ee nu hafa wal bukkee dhaabachuutti waan baay'ee nu hafa waan baay'ee nu hir'ata wanti barraa'aa jiru wanti barreeffamni kitaabni haa ta'u fiilmii haa ta'u wanti hojjetamaa jiru waan baay'ee jira sun otoo akka kiyyaa Oromoo waan ta'e qofaaf seektara garaagaraa irraa walitti dhufee wal gargaaree otoo wal duuba dhaabatee wal utubee mucaan kun birrii guddaa addaraasha kanatti kaffalee eebbisiiseera agarsiiseera. Namni biraas immoo kitaaba namni barreessu jiraachuu danda'a. Namni akkasuma do'ii agarsiisa garaagaraa jira. Otoo duuba dhaabanne waan ajaa'ibaa kana caala bakka gurguddaatti Duubaay deemtee maaliif waraabne Duubaayitti deemtee maaliif hin agarsiifne Ameerikaatti deemtee haayilaandota irratti maaliif hin agarsiifne sagalee ooshinikii baay'ee jira addunyaa irra deemtee akkuma saba biraa wal duukaa dhaabannee osoo deemne gar bakka barbaadetti deemtee waraabuu dandeessa bakka barbaadetti deemtee hojjechuu dandeessa bakka barbaadetti deemtee agarsiisuu dandeessa waan gaariidha jalqabbiin fiilmii kanaa baay'ee gaariidha baasii guddaatti itti ba'e maallaqa guddaa itti dhangalaasee bakka garaatti hojjeteera deebiin isaa immoo bareeda uummanni baay'ee ilaaleera uummanni Oromoo hammanumayyuu dammaqina godhachuun isaa baay'ee gaariidha annan galateeffadha gamanumaan mucaan kana hojjetes uummanni baay'ee ilaales ulfaadhaadha galatoomaa jechuun barbaadani gama kooti. Daboo dabaa kanneen ani filadhee fi seenaa obbolaan lamaan irratti kan xiyyeeffatedha. Obboleessi inni tokko ilaalcha gaarii qabaa fi inni tokko immoo ilaalcha jallinaas jallina keessas immoo jaalalli ni jira. Jallinaaf jedhee daboon inni sassaabe suni deebisee mataadhuma isaatti yeroo naannoo fiilmii argisiisudha. Sanarraa kaasanii daboo dabaa kan inni jedhe. Mee kanaan dura fiilmii hojjettee turte natti fakkaata. Mee fiilmii akkamiif hojjettee turte? Kana dura fiilmii afaan Amaaraas hojjechaa turre. Afaan Amaaraan fiilmii sadiidha kan inni hojjedhe. Jalqaba irratti fiilmii Kireedaash jedhu ture. Kireedaash jechuun dhimma kan hin qabne jechuudha. Dabalatammoo Maastuwaal fiilmii jedhu
Agaaruutti kan hin hojjedhedha yeroo jimma ture. Akkasumas afaanuma Amaaraatiin ammas fiilmii qarbalanyii jedhu innis waasii riikardiidha kan maxxanse fiilmota sana lachanu isa sana miina riikardiidha tokko kan maxxanse. Innaa afaan Oromootiinis kan hin hojjenne jira. Warruma maxxansa fiilmii afaan Amaaraa maxxansanitti kan nuti gurgurre fiilmii sanas yoo kaaraatii isaa jaallataniiti malee waan biraa miti. Saniif fiilmii yeroo san jedhu afaan Oromoon kan hojjenne ni jira. Akkasumas fiilmii gadoo jedhu 2011 odaa waardii fiilmii 3 galan keessaa tokko kaadhimaa ta'e kan irratti hirmaannedha fiilmii gadoo jedhu. Isa kan ammoo waggaa 4 booda deebinee kan nuti hojjenne. Yoo fiilmiyoota kana keessatti taateen hedduun illee nu mudateera. Keessattuu gara afaan Oromootti erga dhufnee jechuudha. Amaariffa irratti kasaarreen beeknu. Suni kana fakkaata fiilmoonni nuti hojjennu. Mee ati muuxannoo guddaa asirratti hin qabaattaa wantoota baay'ees hojjetaa turteetta amma immoo gara fiilmii afaan Oromootti hojjechuutti eegaltee jirta. Mee garaagarummaan fiilmii kan afaan Amaaraa hojjechuu fi afaan Oromoodhaan hojjechuu garaagarummaan inni qabu maal fa'i? Garaagarummaan inni qabu inni guddaan uummanni kan isaanii dammaqaadha. Kan isaanii immoo kan akka dammaqu kan duukaa deemu immoo harki caalu isa kan keenyaati. Gara afaan Oromootti yoo dhufte waa baay'eetu jira. Ilaalcha hedduudha kan jiru. Lammaffaan immoo akka aartiin afaan Oromoo tuffatamu iyyuu kan godhe uummatuma keenyadha. Harka caalu kan afaan Amaaraa leellisu yeroo baay'ee amma fiilmiin afaan Oromoon jiraa jedhu malee isa jiru namni ilaale muraasadha. Innaa sun immoo maayinni akka fiilmiin keenya hin guddanne godha. Kanadha dabalatee rakkoolee hedduudha kan jiru. Gama kana sana jennee akkasitti dubbachuuf baay'ee ulfaata. Ergaan ani qabu hunda caalaa fi maaluma caala osoo gandaan waliin hin qoodin maalis haa ta'u maal gaariis haa ta'u yaraa isa gaarii jabeessaa isa yaraa ta'e immoo gorfachaa tumsa aartii keenyaaf gochuu qabna. Inni guddaan isa kanadha. Saniif maayinni osoo waliin tuffatiin hojii walii toon tuffatiin yoo nuti wal deeggarre yoo nuti wal cina dhaabbanne inni kaan illee kan nu cina dhaabbatu fiilmii kan isaan sanaa kan jabeesse harka caalu nuyiidha jechuu nan danda'a. Saniif osoo silumayyuu bar aartiin afaan Oromoo biyya kanarratti aartii biyyoota gurguddaa ta'an fakkeenyaaf akka Naayijeeriyaa magaalota gurguddoo Afrikaa akka san ta'uu qaba ture biyya kanarratti jechuudha. Maaliif parsentiidhaan uummata Oromooti kan caalu. Suni maayinni osoo gara Itoophiyaatti hin dhufnu baay'inaan lakkoofsaan baay'ee taanee aartiin keenya duubatti hafaadha. Xiqqoo gama muuziqaatiin hanga ta'e homaan jedhu gara fiilmiitti yoo dhufne garuu bu'aa bahii hedduudha kan jiru. Yeroo kasaaraan illee si mudatu kan jiru. Ani fiilmii gadoo jedhutti 100 kasareera. Inna kasaruu duwwaa miti aarsaan nuti kaffallee hedduudha. Sanammoo kan fide maayinni nuti warra kaanii gartaane yookiin hojii nuti hojjennu sanaa garta'ee miti yookiin immoo ilaalchi nuti qabnu sanaa garta'ee miti. Garuu akka addunyaa fi teekinooloojiin irra jirutti akka nuti intarkaanfanne kan nu godhu maayinni tokko humnadha. Humna jechuun maallaqa barbaachisaa wanta garaagaraa barbaachisaa. Gama seeraatiin yoo deemtellee aartii afaan Oromoo yeroo ati hojjettu siyaasadha siin jedhu yeroo baay'ee sii galee siyaasni waan biraati aartiin waan biraati. Saniif quuqama qabu namni ittiin ibsachuu danda'a. Yeroo mara fiilmis haa ta'u sirbas haa ta'u gama siyaasaatiin hacuucamuu hin qabu. Sunillee aga ta'e dhiibbaa uumeera. Yeroo baay'ee amma akka barbaannutti hojjechuudhaaf bu'aa bahii hedduu qaba. Waajjira poolisii otoo deemtee nan hojjedha jettee gaaffii hedduu sitti baay'isu magaalaa irratti baateetu waraabbii tokko nan geggeessa jettee gaaffii hedduutu sitti qa'a waan hedduudha kan si mudatu si galee kuni kan ta'u maayini afaan Oromoo irratti muuziqaas haa ta'u sirba garaagaraas haa ta'u fiilmiis yoo ta'e jechuudha. Suni rakkoo nuti finne malee rakkoo namni biraa nutti fide miti jedhee yaada. Saniif kuni kan inni furamuu danda'u akka yaada kootti yoo wal deeggarre duwwaadha. Kanan jechuu barbaada. Kanaaf hanga danda'ametti maayinni wal gargaaruudha osoo waliin tuffatin. Daawwattoota keenya qopheeffannetti akka itti bohaartan akka itti bashannantan akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti
torban gaarii.